before we throw the floor open for the open question hour session, I would like to inform our Muslim brothers and sisters in France particularly that we are with you in solidarity. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you steadfastness, to give you patience, and we are totally against what's happening in France. jalqabarratti obboleeyyan keenya kan muslimaa kan Faransaay keessa jiraataniin nuti isin faana jirra. Akka Rabbi jajjabina isiniif kennu kadhanna. Akka sabrii isiniif kennu isiniif kadhanna jechuun barbaada. Rakkoo dhihoo tana Faransaay keessatti mudataa jirtu guutumaan guututti ni balaaleffanna. Gaafa Oktoobar 2 pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Islaamni akka addunyaatti rakkoo keessa jira jedhee ture. Guyyoota muraasa dura ajjeechaa bara 2015tti hojjettoota Charlie Hebdo irratti raawwatameef manni murtii dhimmicha laalee ture. Wayita dhimmichi mana murtiitti ja'a fulbaanaa keessa laalamaa jirutti dhaabbanni Charlie Hebdo irra deebi'uudhaan kaartoona Nabi Muhammad arrabsu tolchee gadhiise. Ergamaa Rabbii xiqqeessuu fi arrabsuuf yaalan kun arraba sobarratti hundaa'e malee dhugaa tokkollee hin qabu. Sababa kanaaf gaafa fulbaana 25 dargaggeessi muslimaa tokko hojjettoota Charlie Hebdo lama miidhee ture. Torbaan tokko booda gaafa Oktoobar 2 pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron fiixaaleessummaa akkamitti to'anna yaada jedhu irratti haasawa taasisee ture. Haasawa san keessatti ifatti Islaamni akka addunyaatti rakkoo keessa seenee jira jechuun dubbate. Dabalataanis amantii teessan uummata keessatti mul'isuun dhoorkaadhaa jedhe. Faransaay mirga dubbii yoo mirga ololaatti amanti. Faransaay mirga ilma namaatti amanti. Namni amantii fedhe hordofuu mirga qaba. Garuu amantii san Faransaay keessatti ol baasee mul'isuun dhoorkaadha. Hijaaba uffatuun dhoorkaadha jedhee Islaama xureessuu fi kabajaa nabiyyiitis xiqqeessuuf yaalee jira. Kana hordofuun musliimoonni addunyaarra jiran haasawa isaa kana balaaleffatanii jiran. Hogganaan biyya tokkoo rakkoo yoo jiraateehu rakkoo biyyattiin mudataa jirtu furuu dhiisee ibiddatti gaaza naquunsaa waan nama dhibu. Namni tokko waan akkanaa godhuun jechuunis kaartoona sobaa nabiyyii arrabsu dalaguun dhoorkaadha osoo jechuu qabu san dhiisee nabiyyii amantii tokkoo yoo arrabsuu eegale amantii san yoo qeequu eegale kaartoona nabiyyii arrabsu dalagee maqaa xureessuuf yaalu yoo eegale rakkoodha. Inni garuu kun mirga dubbachuu waan ta'eef wanni kun hayyamamaadhaa jedhe arrabsuun hayyamamaadha jechuun ibiddatti gaaza naqe. Barsiisaan tokko kan barattoota isaa waa'ee wal dandahuu barsiisaa ture tokkootu ture. Namni kun kaartoona sobaa rasuula fakkeessuun dalagame fidee kutaa keessa facaase. Wanni barsiisaa kun dalagees bal'inaan irratti dubbatamee jira. Namni Tunuuziyaarraa baqatee gara Faransaay dhaqe tokko gaafa Oktoobar 16 ableen morma barsiisaa Saamu'eel Baatii jedhamu kana muree ajjeese. Dubbiin tun ammoo oduu addunyaa taate. Waan gurbaan muslimaa sun dalageen wal qabatee nama tokko gorra'anii ajjeesuun waan islaamummaan nu barsiisee miti. Islaama keessatti seeraa fi heera hordofamuu qabutu jira. Seerri kun ammoo biyya shari'aa islaamaatiin bultu keessatti hojiirra oolfama. Biyya shari'aa islaamaatiin bulaa hin jirre keessatti seera kana raawwatuun hin ta'u. Namni tokko lafumaa ka'ee seera harka kiyyaaniin dhuunfaatti hojiirra oolcha jechuu hin danda'u. Akkuma fedhetti dhaqee morma namarraa muruu hin danda'u. Gocha kana guutumaan guututti hin deeggaru. Musliimoonni hedduun kan akka addunyaatti gocha kana balaaleffatanii jiran. Garuu wanni beekamuu qabu. Musliimni tokko musliimoota miliyoonaan lakkaa'aman keessaa ka'ee waan tokko waan dalageef jecha sababa isaatiin hawaasa musliimaa bal'aa maqaa xureessuu fi miidhuu mirga qabdan jechuu miti. Mirga islaama qeequu, mirga nabiyyii islaamaa qeequu ni qabdan jechuu miti. Wanni gurbaan sun dalage waan balaaleffatamuu qabu. Dogongora hojjete. Haa ta'u malee saniif jecha islaama qeequu, nabiyyii islaamaa qeequu, kaartoona sobaa nabiyyitti fakkeeffamanii daleena jechaa dhaadachuu mirga hin qabdan. Akkuma bayinu fooqiilee gurguddoo kireeffatanii kaartoona sobaa nabiyyiidha ja'amee kaafame kana bifa beeksisaatiin irratti maxxansaa turan. Kun waan fudhatama qabu miti. Gochi akkanaa kun akkaan qalbii nu cabsa. Nuti musliimoonni waan Faransaay daleede kana akkaan balaaleffanna. Keessattuu hogganaa biyyattii pirezidaantii Faransaay Macroniin hedduu balaaleffanna. Inni waa'ee ilma namaa kabajuu, waa'ee mirga dubbachuurraa dubbata. Silaa inni waan hamaa Faransaay gaafa biyyoota koloneeffatte daleede sirriitti beekuu qaba ture. Seenaa Faransaay yoo dubbistan, Faransaay Aljeeriyaa dabalatee biyyoota hedduu koloneeffatte. Akkuma beeynu Faransaay biyya Aljeeriyaa waggaa 100 oliif gabroonfatte. Faransaay waggaa 132 Aljeeriyaa bulchite. Bara 1830 irraa kaasee hanga bara 1962 jechuudha. Akka galmeeleen seenaa himanitti lammiileen Aljeeriyaa 875 ol ta'an loltoota Faransaayeen ajjeefaman. Galmeen gariin hanga nama miliyoonaatu ajjeefamee jetti. Waa'ee mirga dubbachuu haasawina taanaan yeroo sanitti Aljeeriyaa keessatti mootummaa Faransaay qeequun waan mootummaan Faransaa daleedu balaaleffatuun du'aaf nama saaxila. Kun seenaadha.
Samboodaas Morookoo fi Tunuuziyaa dabalatee biyyoota hedduu koloneeffatte. Kaayyoon teenya qaroomina biyyoota koloneeffannee kanneen ol kaasuudhaa ja'an. Biyyoota kanneen qaroomsuu barbaanna ja'an malee wanni isaan dhugaan dalagan garuu biyyoota sanniin gabroonfatuudha. Kun gocha biyyoota lixaa hedduun dalagame. Fakkeenyaaf Ingiliz biyyaan ani irraa dhufe Indiyaa dabalatee biyyoota hedduu koloneeffattee turte. Biyyoonni naannoo Indiyaatti argaman hedduunis Ingiliziin koloneeffaman. Easter Indiyaa kaampaanii jechuun maqaa daldalaatiin dhaabbata hundeessanii biyyattii saaman. Yeroo sanitti galiin Indiyaa hedduu kufe. Indiyaan gad aantuu taate. Duraan Indiyaan qananiituu turte, jabduu turte. Garuu Ingiliziin saamamtee hiyyoomte. Isaan garuu Indiyaa guddisuuf akkas goonee ja'an waanuma Faransaay jetteen wal fakkaata. Hubadhaa Aljeeriyaa koloneeffatanii kaampii lammiilee biyyattii keessatti ugguran kan Hitler tolche caalaa isa irra hamaa ta'e qopheessanii turan. Jara kanaatu amma waa'ee mirga namummaa nutti hima. Pirezidaantii Faransaay namni ta'e tokko seenaa biyya isaa tan Faransaay kan waggaa 100 dura dalagame beekuu dhabuunsaa nama qaanfachiisa. Arraan tan akka gabaasa PEW'tti bara 2017tti musliimoonni lammii Faransaay ta'an miliyoona 8.8 jira. San keessaa musliimoonni miliyoona 5.75 ta'an Faransaay keessa jiraatan. Amma garuu miliyoona 6tti dhihaatan. Kana jechuun uummata Faransaay keessaa dhibbeentaa 9 oltu muslima. Musliimoonni kunniin eessaa dhufan? Musliimoonni kunniin warra Aljeeriyaa, Morookoo, Tunuuziyaa irraa gara Faransaay fidamani. Hedduun isaanii akka gabraatti dalagaa haa dalaganii fidaman. Musliimoonni ammaan tana Faransaay jiran kunniin dhaloota 3ffaa, dhaloota 4ffaa, dhaloota 5ffaadha. Dur abboonni isaanii gabroota gara Faransaay fidamanirraayi. Mootummaan Faransaay uummata kana akka lammii sadarkaa 3ffaatti isaan laala. Paaspoortii Faransaay qaban. Biyyi teenya guddattee jirtii ja'an. Mirga dubbachuutti ni amannaa ja'an. Garuu uummata kana akka lammii sadarkaa 3ffaatti ilaalan. Ganda balfamaa fi namoonni jireenya gad aanaa jiraatan keessa qubsiisan. Kanaafuu namoonni kunniin haala kanaan yeroo mirgi isaanii sarbamu finciluu malan. Wanni garruu fi mudataa jiru waan amma dura dhagahamee hin beeyne. Mudannoo kanaan wal qabatee akka addunyaatti deebisaa bifa garagaraatiin deebifamaa jirutu jira. Dargaggeessi muslimaa tokko dallansuun waan dalage qaba. Kun ammoo tokko akka ta'e nuti ni beeyna. Garuu akka waan muslimni hundi akkasuma ta'etti miidiyaa irratti hafarfamaa jira. Dhiibbaalee hedduu kan akka addunyaatti raawwatamaa jirutu jira. Garuu carraa gabaafamuudhaa hin arganne. Torontootti namni muslimaa tokko eega salaata salaateen booda gara bakka makiinaa isaa dhaabetti osoo deemuu fiixaaleessi adii tokko dhufee ableen morma gorra'ee ajjeese. Kana miidiyaan hin gabaafne. Miidiyaalee hawaasummaa xixiqqoorraa dhageenye. Kun akka oduutti hin dhiyaanne. Media, social media. It's not news at all. There are several such cases. If you see all over the attacks, the terrorist attacks, and all the killing that is going on, it is much more done by non-Muslim. And I've given the talk in 2006 on the topic, is terrorism Muslim monopoly? And I went on 100 to 150 years back. Haleellaawwan addunyaa irratti raawwataman hedduun haleellaawwan shororkeessitootaan raawwataman irra hedduun warra musliman ta'in raawwataman. Dhimma kanarratti bara 2006tti mata duree shororkeessummaan gulantaa muslimaatii ja'u irratti haasawa taasiseetiin jira. Waggaa 250 if duuba deebi'uun shororkeessaan jalqabaa eenyu akka ta'e ibseetiin jira. Namni jalqaba xayyaara bute eenyu? Namoonni jalqaba jumlaan nama fixan eenyu? Kanneen ibseetiin jira. Seenaa yoo dubbistan hundi isaanii muslimaa miti. Dhihoo tana miidiyaan namoota rakkoo qaban muraasa musliimoota keessaa eeggatee guuraa akka waan isaan fakkeenya islaamaa ta'anitti dhiyeessuu jalqabe. Mee guyyaa 2 booda maaltu mudate? Eega barsiisaan kun gaafa Oktoobar 18 ajjeefameen booda naannoo fiildi taawar ja'amutti dubartoota muslimaa 2 hijaaba uffatanii turan irratti dubartiin Faransaay takka haleellaa ajjeechaa irratti raawwatte. Ableedhaan bakka hedduu diddiraman. Dubartiin takka umriin ishee 40, tuun ammoo waggaa 19. Haalaan diddiramanii waan miidhamaniif lachuu hospitaala geeffaman. Dubartiin guddoon sombisii waan waraanameef hospitaalatti duute. Mucayyoon xiqqoon amata 19 sanis hedduu miidhamte. Mudannoon tun garuu hin gabaafamne. Boodarratti viidiyoon waraabamee ture miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifamnaan poolisiin Faransaay dubartii akka raawwatte san to'annaa jala oolche. Kun dabil istaandaard gocha wal fakkaataaf ilaalcha garaagaraa kennuu jechuu miti. Faransaay biyya qaroomte jettee if dhaaddi. Biyya mirga namummaatiif cinqamtu jechuun if himti. Garuu dabil istaandaard gocha wal fakkaataaf ilaalcha garaagaraa qabdi. Yaadame ummata Faransaay keessaa dhibbeentaa 9 hanga 10 kanneen ta'an musliimoota. Mootummaan Faransaay ummata kana ifitti qabee nagaan jiraachuurra, ummata kana kunuunsuurra, rifeensa dhooyisuun dhoorkaadha, niqaaba uffatuun dhoorkamuu qaba, mallattoo amantii mul'isuun dhoorkamuu qaba jechuun maaliif rakkoo uuma? Showing signs of religiosity ban, and what do?
they go and openly they say that we are going to make these caricatures of the Prophet Nauz Billah public. And anyone who objected to this, it was a crime. And they went and closed down more than 70 mosques in the last. dabalataanis ifatti gabbaanii kaartoona nabiyyii arrabsoo hojjechuu keenyatti fufnaa ja'an namni kana balaaleeffate ammoo yakkamaadha itti fufuudhaan masgidoota 70 ol akka cufaman godhan torbaanuma dabre keessa mootummaan Faransaay namoota kaartoona nabiyyichaa kana balaaleeffatan ni hidhe wayita isaan nabiyyicha arrabsanii xiqqeessan usee namoota gocha kana balaaleeffatan ammoo ni hidhe yaadame masgidoota 70 oltu cufame nabiyyicha arrabsoo qofaan hin dhaabbanne hoggaa namni gocha kana balaaleeffatuun mirga dubbachuutii miti jechuun yakkamaa nama godhan balaaleeffatu kana akka yakkaatti ilaalan kun dabil istaandaard miti kun durriyyummaadha waan isaan lakkoofsaan caalaniif jecha waan isaan dhibbeentaa 90 ta'aniif jecha warra lakkoofsaan xiqqaa cunqursaa xiqqeessaa jiran kanaatu mirga dubbachuuti wanni akkanaa akkamitti mirgata gocha mootummaan Faransaay keessattuu pirezidaantiin biyyattii Emmanuel Macron dalagaa jiru ni balaaleeffanna islaamni akka addunyaatti rakkoo keessa seenee jira jechuun isaa dogongora dhugaan jiru garuu islaamni rakkoo addunyaan keessa jirtuuf furmaata mata duree islaamni furmaata rakkoo namummaati jedhu irratti haasawa taasiseetiin ture sun gaafii tana hundaaf deebisaa ni kenna nuti akka muslimaatti wanni beekuu qabnu diinni irratti gad dhaabbachuu qabna obsuu qabna rabbi sabrii nuuf haa kennu namoonni kunniin wanni isaan dalagaa jiran waan nu dallansiisu rakkoon akkanaa hedduun akka mudattuu barbaadan namni wahii oluma ka'ee nama biraa akka gorra'u barbaadan kana fayyadamuun humna jabduun nu miidhuu barbaadan seerota garagaraa nurratti baasuu fedhan wantoonni akkanaa kunniin heddumminaan addunyaa irratti mudataa jiran ammoo rakkoon hedduun muslimaan osoo hin taane warra musliman tahiniin raawwatamaa jirti akka waan nuti rakkoo taanetti dhiheessaa jiran hammeenya namoonni musliman tahin dalagan miidiyaa irratti hin dhiheessan waan muslimni dalagu garuu nama badii dalagee fi nama rakkoo qabu filanii baasuun akka waan namni sun fakkeenya muslimaa tahetti dhiheessan an akka dhuunfaatti waan Faransaay keessatti mudataniin balaaleeffadha akkasumas haasawa pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron taasisees ni balaaleeffadha it is not portrayed in the media but what the Muslims do they pick up the black sheep of the community and they portray as though we are exemplary Muslims. I especially condemn what's happening in France and I condemn also the statements made by the President of France, Emmanuel Macron, and I would like to say that Islam is the solution for the crisis all over the world. Islaamummaan rakkoo addunyaa cufa hudhee qabeef furmaata akka ta'e himuun barbaada. Nuti akka muslimaatti mudannooleen akka Charlie Hebdo kunniin wayita raawwataman waan godhuu qabnu ni qabna. Bara 2015tti yeroo mudannoon sun raawwatametti deebisaa kanneetiin jira. YouTube irratti deebisaa nan kan ilaaluu ni dandeessan. Deebisaa dheertuun kanne. Haasawa akka pirezidaantii Faransaayif deebisaa kannu yoo barbaaddan kaaseeta kiyya shororkeessummaan monopoolii muslimootaati jedhu ilaalaa. Isaan muslimoonni hundi shororkeessitootaa miti garuu shororkeessaan hundi muslimaa ja'an. Kaaseeta kiyya kan haasawa sa'a 3 qabu dhaggeeffadhaa. Nuti musliimoonni wanni godhuu qabnu jalqaba du'aa'ii godhuu qabna akka rabbi sabrii nuuf kennuuf kadhachuu qabna guutuu addunyaatti musliimoonni hiraarfamaa jiran chaayinaatti musliimoonni wiigar shingiyaanitti kaampii ukkaamsaa keessatti dararamaa jiran maayinmaaritti musliimoonni roohingiyaa kutaa bulchiinsa raakiin keessatti ajjeefaman chaayinaatti musliimoonni akka qur'aana qara'an hin hayyamamuuf salaanni dhoorkaadha farshoo akka dhugan dirqisiifaman ji'a ramadaanaa akka soomanan hin hayyamamu kun cunqursaa gara hundaan deemaa jiru maayinmaaritti musliimoonni miliyoonaan lakkaa'aman akka biyyattii gadhiisanii bahan taasifaman ammaan tana biyya adda addaa keessa baqattoota ta'anii argaman musliimoota hedduutu ajjeefame akkasumas musliimoonni Falastiin rakkoo keessa jiran Israa'eloonni musliimoota Falastiin cunqursaa jiran musliimoota Yaman musliimoota Suuriyaa musliimoota Afgaanistaan musliimoonni Kaashmiiris mootummaa Indiyaatiin cunqurfamaa jiran kanneen mootummaa Indiyaatiin ajjeefamaa jiran akkasumas musliimoota Indiyaa akka waliigalaatti kutaalee Indiyaa garagaraa keessatti hiraarfamaa jiran akka rabbi isaaniif tumsu isa kadhanna. Musliimoonni hiraarfamaa jiran hedduu waan ta'aniif maqaa isaanii tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Wanni godhuu qabnu diin keenya irratti gad dhaabbachuudha. Akka rabbi sabaata gad dhaabbannaa nuuf kennu isa kadhanna. Humna xiqqoo qabnuun waan godhuu dandeenyu hunda raawwachuuf carraaquu qabna. Arraan tana addunyaan guutuun akka ganda xiqqooti. Amma dura sagalee teenya addunyaa guutuu dhaqqabsiisuun ulfaataa ture. Miidiyaa, saatalaayitii, gaazexaa fi barruu qabaattu malee dhaamsa geessuun ulfaataa ture. Arraan tana garuu namuu miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuu ni danda'a.
Kanaafuu dhimma kanarratti yaadni keenya maal akka ta'e ibsuu fi gocha raawwatame balaaleffatuu qabna. YouTube irratti yoo waa'uu Facebook irratti, Instagram irratti yoo waa'uu Twitter irratti yaada keenya ibsachuu qabna. Yeroo nabiyyiin lubbuun jiran sanitti Qureeshoonni nabiyyii arrabsaa turan, qeeqaa turan. Waan Abii Lahab nabiyyi irratti dalaganii beeyna. Yeroo sanitti Rabbi suuraa Al-Kawthar buuse. Suuraa 108 irratti Rabbiin إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر, that we have granted thee the fount of abundance. So turn to thy Lord in prayer and sacrifice. laga Kawthar siif khanninee jirra. Rabbii keetiif salaatii qali. Namni si jibbu kan hamtuu siin fedhu isumaatu waan kheyrii taate hundarraa cite jedhe. Bakka tanatti Rabbiin innaa a'xaynaaka al-Kawthar, laga Kawthar siif khannina jechuun waadaa seene. Rabbiin guddaan ergamaa keenya jaalatamaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laga Kawthar siif khannina je'eeni jira. Kana Rabbiitu ifii isaatiif jedhe. Jannata keessa laga Kawthar ja'amutu jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyi keenya faarsutti jira. Yaadame Rabbii guddaatu nabiyyicha faarsaa jira. Hanguma fedhallee warri Rabbi dide kuffaarri hanguma fedhan warri musliman tahin ergamaa arrabsuuf yaalanis Rabbiin addunyaa guutuu isa faarsuun qofti gahaadha. Nuti akka muslimaatti miidhamnee jirra, dallannee jirra. Ta'us shari'aa cabsuu dhabuu keenya sirriitti adda baafachuu qabna. Waan mudate balaaleffatuu qabna. Rabbi itti fufuudhaan innaa a'xaynaaka al-Kawthar fasalli lirabbika wanhar, Rabbii keetiif salaatii qale. Salaataa fi qalmaan gara Rabbii keetii deebi'ii je'een. Aayaan xumuraa ammoo inna shaani'aka huwa al-abtar, namni si jibbu, namni ergamaa Rabbii jibbu isumaatu waan kheyrii taate hundarraa cite. Waa warri Qureeshii mudatanii beeytan, waan Abii Lahab ta'e ni beeytan. Biyyoonni warra lixaa kunniin Faransaayis tahee biitii biraa biyyoota Awurooppaatis ta'an hanguma fedhan ergamaa Rabbii osoo jibbanillee Rabbi kheyrii if dura dhuftu cufarraa isaan akka muru waadaa seenee jira. Fakkeenya kanaatis arginee jirra. Akkuma pirezidaantiin Faransaay Islaamni rakkoo keessa jira je'ee dubbateen guyyaa muraasa booda hojjettuun tola ooltummaa tan Soofii Peetrooniin ja'amtu eega namootaan butamteen booda gadhiifamtee turte. Bara 2016tti jihaadistoota biyya Maaliitiin butamte. Yeroo sanitti isiin dalagaa gargaarsaa tan yatiimoota itti gargaaran keessa hojjetaa turte. Waggaa 4 hidhamtee turte. Namoota Faransaay kan jihaadistootaan butaman keessaa namni xumura irratti gadhiifame isiidha. Torbaan muraasa dura wayitee isiin gadhiifamtee xayyaaraan gara Faransaay deebitu, pirezidaantiin Faransaay matummaan isaa isii simachuudhaaf gara buufata xayyaaraa imale. Soofii Peetrooniin waggaa 4 hidhamtuu turte. Wayita darajaa xayyaararraa gabbuutu pirezidaantiin Faransaay simatee ni jira. Wayita gabbuutu sanitti shaarbii uffattee gabbuute. An amma booda Soofii miti, an Maryami jechuun itti himte. Alhamdulillah, Islaamummaa qeebaltee dhufte. Namoonni akkamsi godhan maal sirritti dalagan ja'anii kana gaafatu yaada qaban. Isiin namoota isii butan sanniin jechoota gaggaariin ibsite. Wanni jihaadistoonni dalagaa jiran sun bilisummaa isaaniitiif qabsaa'uudha jechuun ibsite. Waan akkaan isaan kabajjeef Islaamummaa qeebaluu dandeesse. Kun pirezidaantii Faransaay waan rifachiise ture. Isii simatuudhaaf dhaqee akka isin Islaama qeebalte beeke. Wanni hundi haala kanaan deemuun hedduu isa rifachiise. Kun karoora Rabbiiti. Isaan ni karoorfatan, sharrillee ni xaxan, Rabbiillee ni karoorsa, Rabbiitu isaanirra akkaan waa karoorsuu beeka. Rabbi suuraa Ali Imraan suuraa 3 aayaa 54 irratti ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Isaan mala dhawan Rabbiillee mala dhawa, Rabbi irra mala dhawaadhaa jedhe. Bakka tanatti pirezidaantiin Faransaay kan Islaama qeeqaa ture dubartii waggaa 4 hidhaa turte simatuudhaaf dhaqee Islaama qeebaluu sii dhageenyaan rifaatuu jireenya isaa keessatti rifatee hin beeyne rifate. Seenaan tun seenaa Huwaan Ridlee na yaadachiifte. Dubartiin tun gaazixeessituu biyya Ingiliizi warra Xaalibaaniin Afgaanistaan keessatti butamtee hidhamte. Wayita gadhiifamtetti ifatti warra Xaalibaan faarsite. Warri Xaalibaan akka isiin Qur'aana dubbisuudhaaf waadaa seentu taasisanii gadhiisan. Eega deebiteen booda Qur'aana dubbistee alhamdulillah Islaamummaa qeebalte. Bakka tanatti Islaamummaan amantii furmaata ilma namaa akka taate hubanna. Amantii nagayaati. Namni waggaa 4 butamee hidhame maaf Islaamummaa qeebala? Sababni isaa isiin dhugaa Islaamaa argite. Wanni miidiyaan Islaama je'ee fakkeessuun tamsaasu sirrii akka hin taane hubatte. Inshaa Allah guyyaa tokko Rabbiin qalbii Imaanu'eel Maakiroonis banee Islaamummaan amantii rakkoo cufaaf furmaata akka taate itti mul'isuu danda'a. Islaamni akka addunyaatti rakkoo keessa hin jiru. Islaamni rakkoo addunyaan keessa jirtuuf furmaata. Is the religion which has the solution for the problems of humanity.
Islam is not in crisis all over the world. Islam has the solution for the crisis.